Yoo yaa harka fuunee hordoftoonni gurreetu bijalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koda galata rabbii baga nagaa taatanii jecha warroonni mana kanaaf haaratatan like subscribe gochuu ammati kiyya ta'aa jechuudha. Haadha gurreen maal qabattee dhuftee jechuun keessaniin oolu waan nama gammachiisu tokko qabattee dhuftee jechuudha. Innis Saayidoo fi haadha manaasaa ishee haaraa jechuudha. Namatti tolani dhugaa rabbi baay'ee namatti tolu jechuudhaan baay'ee jaalladheeniira. Rabbi jarraa hambisu. Egaa Saayidoon surprise gooyanii jira walii wajjin ilaalla. Kasi mabrook. Wayii kamii? Boyda. Ma boyda. Namicha gataa hidhee tokko dhaqawulee hin dandeenye ture gara baay'ee galatamisiyaa. Ayyee boyka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan daawwattoota keenya bakka isin nageenya wajjin haajiraatu jecha RS argamna video amaariffaa irratti akka sargitanii jiraatan waa hedduu ibsinee jirra. Kanaafuu channel afaan oromoo illee qabuuf namootaan afaan oromootiin hordofan illee akka dirqama waan nu irra jiru maaliif akka dhufne haa isin galuuf haa beetaniif dhufne jirra jechuudha. Eessa dhufne Teemir Real Estate jirra. Teemirin keessame isin maqaa isitti rakkaatee of beeksiteet jalqaba nu salaamatu nu agaaftuuf beeksitu. Hayyi galatooma Said baganagaan dhufte. Baganagaan nu eedanii. Dhaabbati keenya Teemir Property Hanifaa jedhama. Teemir Property keessatti sales consultant ta'ee dalagaa jira. Waan dhuftaniif hedduu galatooma jecha. Galata irraa tokko waan dhaabbata keenya sittan hima. Hayye akkas maaliif dhufee amaariif irratti ilaaltanii jiraatan wanti isin hubachiisu jira jechuudha. Maaliif isin tun akkuma argitan hawwii jedhamti. Hawwii Sumayyaan akkuma argitan arsteet waggaa tokko ol jala deemaa dhaqee isin osoo dhufin jettan anaa dubartii arabaa fuudhuuf deemu haala saniin akkam fuune gootee ilmaan si mul'isa kootu naan jettee achiin deebisaa isin deebistanii eegaa jedhee ture. Deebisaan eegaa turellee maali? Inumaa inni amma booda yoo fuudhee dhiiraa jette. Fuudhu qofaa miti akka ajaa'ibaati fuudha. Akka itti fuudhu deemullee isin mul'isu deemu. Eenyu fuudhu deema akkuma argitan wal baradhaa. Surprise isin jedha hawwii jedhamti. Isinillee immoo isin ajaa'ibsaa wanni fidee amaariif irratti waan itti meefi surprise godheetiniin akka kennaa yookaan immoo akka maal jedhama gabbara akka nama gabbara isii kafalutti waan isin jette tokkotu akka ajaa'ibaatiin na gammachiise. Warroota amaariif dhageettan amaariif dubbadhee xumuree jira. Waan isin jette ani waan Sumayyaan si gooteef kanaan duras naan jedhatti turte miidiyaa irratti illee waliin baasne waan Sumayyaan si goote argu jira hedduu na aarsite. Kanaaf ana sitti heeruma maaliif sitti heeruma ani waan akka qabeenyas